نقفها ميتي بكم تدو هذا منا في بام منا كول أبد نكاج دوبوسا يسني لا جنة سينتا دو تكان شتابي نمنا تبيتاني أرابنا تفيداني إساني جتشود مختار يسكنون نبير جرا مانبود دورا جار سوما يوس هذا بفته يوسين نتفيدس مختار نورا أبا وبرجيم تاني تونس نورا أبدي أنا في سوما يانا مو جلاسي لك كنا فون نقول جرو كنا تورا تربي وام بلسنس كيف نقولا كنا بودا تلي وكلتا ندي وابا بلسنا كي يوتيوبراتيس وابا بلسنا مو كيف نقولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تهرب توتا ما تشان لكينيا جل جبتو نجني بدانا شهر مبارك كل عام تبغي جانيسا كل عام أفانا ربي بيوكو دعوة تهرب توتا كينيا باتي لولي أون في دري أرارما بعدين سينكي أران كنا أكو ما كنا ندورا وانت كتاكو فيديو صورة سينكر سيرتي كنا دعوة تهرب توتا كينيا أرا وني أسد أركان نوف دوران دوستي يفهمنا برا سلام تاجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاوبتو تخنجر جبتو سيدتا ورمتا بالله الشمار قبول الزرة جولة مسلمة مترتني رمضان كريمين سيدتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أبا جمتوتا داودوتا يانتو سبا جرى جبتو نسينجا بغاتو سينجي رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا في خبزمتوتا ياتو سبا بقى رمضان تيني سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبزمتوتا في جلاتمتوتا ياتو سبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله جيت نجرا دعوتوني تقطع يوم في برامج أنا تسجل جا. كنت في سنبقى باتي رمضان سنجي باتي أرارماتي باتي أوفي ولنجاني أردا غويا أرارماتي أستي وان دبابريجني كومبوني زيني يوجر. كنا دعوتوتا هرتو كينيا أرا هامنا كيا ساداتي جالتمتو كبجمتو هاماتي هامنا تدرا سرپرايز سيكو بيونا سي أسنجرتو بكا بجيجرتي بجيلا يندوفني جنكسيت وان تكتو سيريسيني
mana isi jijjiirree kanaan dura dhugaa dubbachuudhaaf akkanan turre garuu meeshaan ni jira meeshaa dullacha baafneeti haarawa galchine anuma qofaatu mana keessaa dullacha malee meeshaan kun hundinuu haarawa. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa maaliif waan kana goote jechuun keessa waan walleef wanti inni godheef jiini kuni ji'a nagaa barbaadu ji'a jaalatamaadha kabajamaadha. Kanaaf anaaf isaan walitti araaramuun dirqama akkasumatti Sumayyaanis walitti araaramuun dirqama yoo araaramuu baattees anatti yoo araaramte bareedaadhaa miti. Kanaaf Sumayyaa maaliif waan kana? Anatti na raabsita raamtee jiran. Daa inshallah wanti isiniif araaramti jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya waan kana kophaatti hin yaadne Sumayyaan wajjin waan kana hundaa'u hojjennee kanaan dura garaaba biteetiin fideefi kophatti gaariitti jedharraa fudhadhu natti araaramii hin jennaan naditti niifi gaafa fuutee daaba kana wajjin bateettee na jala darbite. Kanaafuu daaba fudheetiin deemee daaba san mana daabatti deebisee waan kanaan bitee namoota kanas finnee kana wajjin yeroo isin hojii nutti dhiifama naaf godhii habiibti yaachuu deema. Garuu ammoo waan tokko tokko irratti hojjechuudhaaf deemna. Durarratti kophee qabuun beektan warra yuutubaraa nama aarsineeti gara boodarratti nama gammachiisa. Yoo nuuf gammattes gammada. Yoo gammachuu baattees ramadaan irraa qabdi. Waan narraa qabu waan narraa eegu takka raawwachuu qaba jeetiin waan kana qopheessine Sumayyaa maaliif waan kana qopheessite? Masgaa keessumaa fama gootu Yoo diddee akka rabbisii godhan. daawwattoonni akka caalutti Sumayyaan eessa baddee yaaddu baddee eessa baddee nikaa waliin godhanne maaliif godhattanii baddanii jiru jiran? Hin banne laan jira. Eessa jirta? Eessa jirta? Gaaffii isaaniiti. Waan duraan jira birate. Bakka anuma bira daawwattoota hordoftoota keenya na bira jirtu ji'a tokko keenya jira. Ji'a tokko keenya jira Sumayyaan hojii seente gabaabumatti hojii seentetti isinis hojjetataa jirti. Horiyaa Sumayyaanis hojjetataa jirti. Kanaaf arraan kana guyyaa boqonnaa isiitii isiin dhufnaan waan kana hojjennee asiin geenye. Yookaan atis yeroo baay'ee cinqaa jiranitti fakkaatanii waan sitti dhagameeti asimaan. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ani hedduu takkaan ceeffame isaan jidduu sa'aadaa fi yaaddoo fi Sumayyaa jidduu maaliif eega haflaa jalqabneerraa namuu na cafaqa ilma adeera Sumayyaa san Abdii jedhamu jannaas akkasuma silaa arra haflaa kana irraa dho'isinee sobiraas kana irraa dho'isinee garuu harku ta'anii isaanillee waan isinirraa dho'isine sobiraas kana jechuu isiniif galaansaa waan san ta'eef daawwattootaa fi hordoftoota arraas badii hin daleeni kalees badii hin daleeni waan shari'aa haala ta'eeti. Saayilanta nama godhe xayyaaraan qofa. Yoomiin xayyaan kan yookiin saayilanta godhe. Waan san ta'eef daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduu takkaan ciqqabe nama natti bitanii araba natti fidanii waan hundaa isaaniif jecha jechuudha. Ayiwa dhugaadha daawwattoota hordoftoota keenyaa jookar daawwattoonni baay'ee akka gargaaraa jirtanii gara keessaatiin dubbisaa jirtanii jookar akkamitti akkam ta'aa jirta mana bilqiisan dhiisiitii achirraa deemii bakka biratti gali jechaa jirtanii baay'ee galatoomaadha. Jookar waan isin jedhu wallaaleeti dhiisaa rakkoo hin qabu achumaan jiraadhaa isin jechaa ture. Kanaafuu jookaris arraan tana booda sirraa qumattee jirti. Namni si rakkisu hin jiru. Namni yaaddoo barbaadu kallattiidhaan gara yaaddoo dhufuu qaba. Kanaafuu jiini kun garuu ji'a bareedaadha. Ji'a wallooduu hin barbaachisu nagaa barbaadna. Kanaafuu haadha manaatiin wal dhabee fi abbaa manaa wal dhaban gidduutti araara buuftanii isinillee jannata seentan. Nu qofaa miti bakka hundattuu haadha manaa fi abbaa manaa kan wal dhabe nagaa jidduu buusa. Garuu daawwattoonni fi maal jiru jiran ni jiraami namni nama jibbuus ni jira namni nama jaalatus ni jira waan san ta'eefu ammoo nama fasaadaa jaalatan natti garagaltanii akkana jettan yaaddoo fi Sumayyaa isaaniif jecha maaliif cinqamtaa ati ganaa mucaa ijoollee xiqqaadha waan san ta'eef
tumiinsa amma sitti mujjira kana wayitaati guddatti sitti kaatii sanjaan waan san ta'eef yaaddoo dhiisii achumatti dhiisii isaa fi dalagaa isaati uumaa sin dhayne jalaa baafadhu yookaan yaaddoo obboleessi Sumayyaa kana yaaddoof geessi achumaa baafadhu akkasin tumne akkana hin cabene jechuudha. Obboleessi Sumayyaa sun sobuu dhoodhu bara. Obboleessi Sumayyaa ta'e. Garuu ilmaa deessa Isaa keetii qabee gaafadhe. Obboleessi Sumayyaa jennaan garaa yaaddoo qollaadha malee waa waliin ta'inus jedhe. akkas jedhe si sodaatee garuu ani simeetiin jira yaaddoo yoo si qabe si tumaan jee firaa dhorkuu hin dandeessu waan san ta'eefu daawwattootaa fi hordoftoota baatii tun baatii araaramaa baatiin tun ramadaana baatii hulaa jannata banamtee jirti sheexaaninis mana hidhaa jira akkuma jedhanii arraas baruus obboleessa kiyya yaaddoo osoollee obboleessi yaaddollee osoo qofa isaa osoo hin taane nama biraas wajjin dhaabbachuu yoo ta'e wajjin dhaabbadha. Nama dhugaan deemu wajjin dhaabbanne kanaaf. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya isinitti hin baay'ifnu jiini kun ji'a kabajamaa jaalatama akkuma beekamu Muktaar waan sitti dhagame atis faayidaan. Daraa firraa baasgaati manguddoodhaan dirree. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya Muktaaris kun nu bira jira manguddoodha jaarsummaa yoo saadaan dhufte yoo isin nutti fiides Muktaar nurraa qaba obboleettiin teenyatuunis nurraa qabdi. Anaaf Sumayyaan ammoo jalaa si dhaga. Kanaaf wanni godhu jiru Muktaar mee. Egaa akkuma isin amma dura haasoftanitti dubbii kana hanguma dhumaatti keessa jirra ammoo baatii deemee baatiidhaan nutti dhufee osoo fi dubbiin nutti dhufeen baatiin araaramaa nutti dhuftee baatii araaramaa tanaanii hordoftootaa fi jaalatamtoota yaaddoo sabaa kan taate hundi keessan nuti araarsuudhaaf sa'aadaa hamma takkalaan isii duuba waan hunda tottolchinee isiin amma hin dhufne osoo isiin nutti dhufe waan hunda goonee qophooynee yaaddoodhaa wajjiniin asirra jechuu jirra. Saadaan gisee dhufte baatii araaramaa kana rabbitti harka ol qabannee waan jirruuf har'a nuuf fudhatti jeetiin abjii takkaan ejjuu jiraanii bakka. Galatoomee daawwattoota hordoftoota keenya karaan waan kana dura darbe waan balleessines dhiifamuuf godhaa kana godhatillee hokkolchaa. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti waa baay'ee balleessina akka hin tubarattis waa baay'ee balleessina ammoo dhiifamuuf godhaa. Warroonni baay'ee akka nuti aartanii nu komatanii nu abaartanii illee hin jirtu nuus hin abaarina nu arrabsaa isiniif sirraa waa deemna. Kanaaf Oromoon garaa bal'ata akkuma beekamu Oromoon garaa bal'ata waan ta'eef ijoollee tana rabbiin carraa bareedaa sana tolchuu gara biyya Awurooppaatti sana galchuu gara biyyatti sana deebisuu jettanii warrooti yoo nuuf gootan laayikii isinii godhuu dandeenya. Akkuma isin laayikii gootan laayikii isiniif goona. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya amma yeroo saadaan iddoo furaasii namni Muktaaritti bilbilee ture mana jirraa hin jenneen. Keessa jirtaa ijoollee yaaddootiin dubbisuu barbaadaa inni jennaan ani bakka hojiitiin jiraa jetti saadaan. Itti immoo mana jirra. Kanaafuu amma nuti yeroo isin bara dhoyite guutumattuu keessaa baana. Ana immoo yoo isin Sumayyaa dhoyite waan hin beekneef sitaaraa duban ta'a. Magaalaa gama duubaan ta'a. Yoo isin dubbii jajjabaa darbatte achirraa as ba'ee Sumayyaa irraa qabee dhaabbadhu mana lama maatii lamaaf kireessuu hin danda'u. Biyyi jiru Yamanii jaartii tiyya lamaanuu bakka takka galchee shuggaa tokko keessa waliin jiraachisaa jaalalaaf kabajaan si gaafadhaa. Mana kana immoo Sumayyaa kana kanatti tolchee manni immoo eenyuuf ta'e saadaraaf ta'e. Kanaaf akkasiin jechuun deema atis dubbii takkaan beektaa jira dubbii as bichitee jiru beektaa. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan turaa isin jedha.